السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم التن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أعرف التن أنا ما يرسل تاني سلام تاسن جلان قبلنا وفولشا وندي كيسن وبغنغان أفتن كقالي ببريد دو المان رمو وربي نرمو ما ولي نبريتشسه الحمد لله رب العالمين ربي أنا إسن اللي نغان نقولشي نغان نقولشي كان ورغريا مغويا ورغريا الكت ربي كينا كفري دلغا فارون تربي نغا ولي ندي بسيت madda bishaanii qabatte maal jettaree karaa keessatti yoon sanarraa dubbachuu deemna iyyuu shanee nu faannuma bara duraan jenne maa walumaan jechaan baane kam qabattiree wallagga warri barii tokkuma waliin galan malee waliin galle warri mata duree kiyyan agarre waliin galan malee waliin galle waliin galan hin ibsatan ifa baafatan akkasii inshaallah baga nagaan dhuftan naa dhufsiniin jedhettaan sun haqaayyoo fa'aa abboo hundi keessan hunda gatinaa rabbi nama haqaa dhaabbaatiin dhaabbatee milkaa'u anallee isinillee kaaliqus samaawaatu wal ardi nu haa godhu itti aansuun akkas uummata Filisxeen inshaallah du'aayin akkasiin hin daganne anillee sun yaadachiisuu malee hundi keessan waan lamaan tan akkasiin hin daganne abdii isinirraa qaba takka haqaadhaaf abbaa namoo akka hin daganne jechuudha. Itti aansuun uummata Filisxeen nama zulloome mara maaliifi rabbiin gartee nama obboleessaati yaadu khayrii gartee nama yaadu hundaa maleekaan du'aay waan gootuu fakkaataa san rabbi si haa godhu jedhan jechuudha. Gaarii gara maduree kennaatis seenna shaneeffaan nuun tokko ta'uu ibsatte kana namoonni beekta dubbachaa turre kaa. Waan hadha guyyaa keessa jirre walii galtee yookaan walii galtee fi irraa dubbannuu miti jechuudha. Kaayoon Jawaariif Lidatuu walitti heerumsiifte irraa kaayoo Jawaariif Lidatuu walitti heerumsiifte. Akkasii bire ni kaa'u jedhanii walii galan jenna nu sirreessaa yoo nu waa balleessin haala yeroo irraallee waliin ilaallaa jechuudha. Gaarii qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoo baga rabbiin nagaa waliin nu deebisee akka odeessaatitti haala yeroo irraa waan gaggabaabduu akka isinii kenna. Inshaallah eegas ammoo sagantaalee qabanne kanneen seennaa jechuudha. Qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoo oduu gammachiistu isiniif hinna. Osoo ka falfaluu ka horaa jedhanii Itoophiyaan injinaa xiyyaaraa yookaan ammoo rakkoolee xiyyaaraa mataa ofiitii oomishuu eegaltee ofii akka duraa alatti hin ergitu. Mataa ofiitii waan hundaa ofii dalagattii kana qofaa miti of duratti akka xiyyaara dalaguu deemu jirti oduu gammachiistu sanumaan wal qabatee ammallee siviil aveeneshiin xiyyaara warri gartanii addunyaa keessatti bakkoota kutaalee irraa akka balali'uuf yookaan ammoo keessaayyuu Itoophiyaa keessatti bakkoota naannolee akka Dirree Dhawaa, akka Baalee Roobee, akka Naqamtee, akka biyyoota naannolee adda addaa irraa jechuudha. Naannolee maqaa isinii dhahaa inshaallah naannolee irraa akka xiyyaarri naannoo irraa gara international flight yookaan ammoo filaayitii addunyaadhaa kan akka Boolee irraa bararu. Booleen akkasiin hin cinqamne akka hin dararamne akka gartanii wanni hundinuu salphaa taatuuf turistiin alaa dhufanis bakka barbaadanitti filaayitii fakkeenyaaf Boolee bu'anii Boolee irraa gara fakkeenyaaf yoo gara Harargee deemuu barbaadan Hararitti yookaan ammoo gara Baalee deeman Baalee Gobbaa yookaan ammoo Roobeetti jechuudha. Akkasuma karaa Asoosaa yookaan ammoo Naqamtee filaayitii kanneen Boolee irraa godhu osoo hin taane turistiin dhuftullee daayirektii akka bakkoota barbaaddu buutuuf internaashinaal filaayitii akka eegalamuuf gartanii siviil aveeshiin eegalee jira jechuu kanaaf baga gammaddanii hundi keessanuu warri gartee biyya guddina biyya kanaa feetan Itoophiyaan sadarkaa eerpoortii diqqittii yookaan ammoo namni fakkeenyaa fi Boolee eerpoortii irraa gara dirree xixiqqoo yookaan ammoo xiyyaara xiqqaan balali'u osoo hin taane xiyyaarri gugurdaan internaashinaal kan ta'an fakkeenyaa fi Baalee Roobee irraa kallattiidhaan yoo Ameerikaa deemuu barbaadde, Awurooppaa deemuu barbaadde, Umraa deemuu barbaadde bakka feetii yoo kadhattu taate kallattiin akka achirraa agartee namni mana ofiitii gabbahee osoo Finfinneen dhufne osoo Boolee dhufee Booleetti hin rakkanne mana ofiitii gabbahee akka bararuu fi haala kana inshaallah akka mijaa'uuf wanni kun akka eegalamuuf warri dhimmi kun laalu dubbatanii jiranii baga gammaddanii. Kanaaf bakkoonni wanni kunneen irraa godhamuu deemu Baalee Roobee, Dirree Dhawaa, Bahir Daarii fi Maqalee akkasuma Jimmaa, Gambeellaa fi Asoosaa, Harar bakkoota kanneen irraa internaashinaal filaayitiin yookaan ammoo kallattiidhaan bakka deemuu barbaaddu osoo Boolee dhufuus hin barbaachisin akka deemamuuf wanni kun gartee godhamuu deemaa jira jechuudha. Kanaan wal qabatee abbootiin qabeenyaa warri laayisensii xiyyaara yookaan ammoo hayyama xiyyaara oofuu qabaniif akkasuma abbootiin qabeenyaa xiyyaara qaban warri dhuunfaallee kan gartee hayyama kana baafatanii yeroo fedhan dalagan yeroo fedhan hin dalaynes akka gartee gara hojiitti bobba'anii takka laayisensii deebisanii yookaan hayyama waan sanii dhiisuu yookaan ammoo kallattiin akka dalaganiif haalli hunduu akka mijaa'uuf
gartanii godhamee jira. Kanaaf baga gammaddanii akkasuma warri gartee hajjii umraa deemu akkasuma warri gara Yerusaalem warroonni kiristaanaa jechuudha. Deemaniif akkasuma ammallee warroonni gara Gondar fa'aatti Laallibala maal kanneen jechuudha ximqati isaaniif ayyaanaaf deemullee kallattimaan gartee namni hunduu jechuudha. Karaa amantiitiin tahee karaa hajaa biraatiif deeman tahee Itoophiyaan haala kana mijeessaa jirti. Kun guddina biyyaati jechuudha. Sadarkaa guddina biyyaa akkoota biyya Ameerikaa fa'aatti isteet ofiirra namni kallattiidhaan intarnaashinaal filaayitii argatu sanniin godhu jechuudha. Abbaa ni taphattaa sadarkaa biyyi geetti ilaali. Kun baajata bagaafataa eerpoortileen sunniin eerpoortilee akkam ta'uu qabanii intarnaashinaal filaayitii keessummeessuu xiyyaarota gurguddaa san keessummeessuu danda'uu qaban jechuudha. Kun guddina biyyaa wajjin olii hidhaa qaba. Ikoonomiin biyyaa guddachuu olii hidhaa qaba jechuudha. Dandeettii namoonni eerpoortii keessa dalagan hayar yookaan ammoo qaxaruudhaan biyyattiin tun gara fuulduraatti deemu akkasuma gartee namoonni karaa salphatti warra biyya keessaa nama alatti deemu abbootii qabeenyaa turistii alaa dhuftu ta'e namni hundinuu karaa salphaan bahin irraa xiqqaatee qala namoonni xiyyaara xiqqaadhaan kutaa irraa yookaan ammoo eerpoortilee jiran kaawwan irraa gara Finfinnee dhufutti boolee irraa jechuudha. Intarnaashinaali bakka irraa bararuu danda'an asii boolee dhufanii gartee asitti wal cinquu wal dararuudhaan namni gartee inni dhachu kun amma ni salphata. Kana biraa alhamdulillah eerpoortiin guddichi dhufu jira. Eerpoortiin gartee uummata kan miiliyoona shirlegamu keessummeessuu deemu dhufu jira. Gaafa inni dhufe inumaa salphaa ta'e jechuudha. Keessummoota alaati akka fedhanitti firii ta'anii namoonni gartee gara Finfinnee dhufan qofti akka asii bu'anii warri tiraanziit godhan gartee biyyoota biraa irraa dhufanii Itoophiyaa tiraanziit godhee warri gara biraatti deeman qofti akka karaa salphaan deemamu godhama jechuudha. Kana bira dabree maal fidaama kun? Naannolee kenniin bakkoota amma maqaa isinii dhahe kanneen jechuudha. Bakka akka Baalee Roobee, Dirdhawaa, Bahirdaarii fi Maqalee akkasuma Jimmaa, Gambeellaa, Asoosaa, Harar bakkoota jechuun xiyyaarri tubuu kunniin maal ta'a? Siree wantoota adda addaa jechuudha. Hojii guddaa uummata naannoo saniitii kenna. Akkasuma gartee namoonni hedduus haala adda addaatiin lafa qulqulleessuu, hoteelee warroonni gartee achi keessatti fakkeenya eerpoortii keessatti suuqileen warri deemu kunniin inni beektanii warri gartanii filaayitii intarnaashinaali deemtanii hojjettan. Kanaaf wanni kun guddina biyyaatii wal hidhaa qabaa. Uummanni keenyas akka inni dammaquuf akka inni hirribaa ka'u akka inni biyya ofii gartee guddisuuf jabeessuu fi bu'aa guddaa fidaaf kanaaf baga gammaddan isiniin jedha jechuudha.